Appilikeeshinoonni firii daataa hojjetan yookaan shabaka bilaash tola hojjetan guyyaa 2-3 eega hojjetanii booda ni dhaabbatu. Kana ammoo kan godhu nuu miti. Security biyya tanaa wanni waan cabsee seenuuf akkasumatti warreen eegus jira akkasumatti warreen gallakkisus jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee nageen rabbi isiniif haa bayyatu isiniin jechaadha. Buleen tiyya kabajamoo warreen amantii garaagaraa hordoftan. Firii daataan kuni seer maleessa. Inni waan seeran qabne waan ta'eef jecha yeroo tokko hogguu seenee yeroo kaan ammoo warreen biyya saniif irraatiin jijjiiranii dhufan. Kanaafuu amma appilikeeshiniin kun amma inni hojjetamu hin hojjetu laaltanii argatan. Appilikeeshiniin kun ka Play Store keessaa bu'u sanii miti. Ka Play Store keessaa bu'u abadan isiniif gabbu'ee hin hojjetu. Serverii isiniif hin jijjiiru. Inni kun ni hojjetamu hin hojjetu. Warreen tokko jira kan komentii irratti daataa banatteetti daataadhaan nu sobu. Kun ammoo kan rabbi sodaadhu kayyuu jira. Humaa rabbi sodaadhu naadhaa mukatiif galatoome appilikeeshinii nuti gallakkifnu guututti ni hojjeta. Yeroo saniif hojjetee ammoo guyyaa fedhetti ni dhaabbata. Kanaafuu mee appilikeeshinii kanaan wal isin barsiisa. Hordoftoota viidiyoo kana hogguu laaltanii share waliif godha. Amma appilikeeshiniin kun dhaabbatee jira. Kun ammoo ammallee hojii itti fufee jira. Kan ammoo hojii dhaabee akkasuma sanitti nutis kanatti hojjenna waan taaneef waan haaraa dhufee isiniif himna. Appilikeeshiniin kun akka hojjechaa jiru warreen gara kanaan dhuftanii keessumaahuu komentii garaagaraa keessan ni jirtani. Komentii teessin guutuutti dubbisuu hin feene. Warreen ammoo asiin gasseentanii maatii chaanaala kanaa taa'aa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jaa. Warreen ammoo asuma keessatti an achi deemaan jiru asumatti nu himi kan jiru tokko jira. Nutis akkuma achirratti viidiyoo gadi lakkifnu atis as dhufuu eega dadhabde nutis achirratti gadi lakkifnu hanqan hubadhu sin jechaadha obboleessan kiyya. Warreen ammoo karaa kana dhuftan viidiyoon inni kun amma hojii irra jira. Hojjetaa jira waan ta'eef irraa fayyadamuu hin dandeessanii. Warreen karaa chaanaala kanaa dhuftan maatii chaanaala kanaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jechaadha. Mee serverii isa kanaatii fi akkam akka inni itti hojjetu isa kana waliin ilaalla. Appilikeeshinii kana wal beeytaniin garuu immoo akka isin itti beeytan sanii miti. Wanni inni jijjiirame inni Play Store keessaa gabbuu suni hin hojjetu. Serverii hin jijjiiru. Kanaafuu isa kana dibkireeshinii jalaan isiniif kaaya. Dibkireeshinii hogguun isiniin jiru fakkeenyaaf amma dibkireeshinii warreen hin beekne yooniif kan jiraatan taate amma fakkeenyaaf viidiyoo tana hogguu irratti gadhoonu xiyya kana hogguu garagalchitan dibkireeshinii wanni jedhamu waan asii kana liinkii garagaraa jira. Warreen ammoo ni sobdaa jettanii achi sobatti halakkooytan taatanii feesbuukii fi teelegiraamaa fi waa hunda achi liinkiin achi jala jirtu waan ta'eef kana qabadhaa qotta. Yooni isin sirreessuu baadhee hogguu sanni sobda jaa. Kanaafuu hin sobdaa sammuutti hin qabatina. Yeroo sanitti hojjechuu jira gallakkifna waan ta'eef jecha mee appilikeeshiniin kun akka dalagu jiru argitanii jirtan. Walumaa galatti isiniif immoo warreen ammoo daataadhaan fayyadamuu jirtan jettan silaa daataa kana dhaamsuudhaan qabata ture. Immoo hogguun kana dhaamses isiniin garsiisa. Appilikeeshiniin kun ni hojjetamoo hin hojjeta hojjamoo amma seennee waliin ilaalla. Dhaamsineetuma ilaalla. Okay. Amma kanatti ni hojjetamoo hin hojjetu kan jiru qofa yeroo tokko irra deebisee isin garsiisee amma YouTube reefuun tana akkasitti dalagu jiru amma ni marabalee hin dalagu. Amma daataa ni cufta daataadha warri jettan daataan banaa jira. Haa isinii galu uummata keenya. Daataan bana jira yoo daataadhaan ta'e daataan kun cufamuu qaba ture. Daataan cufne amma appilikeeshiniidhaan cufe. Akkasitti hubadhaa. Haa irra deebinee appilikeeshinii kanatti haa deebinu. Appilikeeshinii kana serveriin isaa wanni jijjiirtan dilas hin jiru. Jechuun inni hogguu gabbuuftan update illee isin hin barbaachisu. Update ta'ee jiru waan ta'eef. Amma ha gubbaa kana zeenuma kana kanuma inni irra dhiita kana tokko yookaan lammaffaa tokkoo fi lammaffaa irratti ni dalaga. Serverii gara duraa achirratti dhiiftanii serverii gara duraa tokkoffaarra dhiiftanii kan ammoo itti aanu kana zeenfirii tokkoffaa fi lammaffaa kan olii kan inni argitan jechuudha. Mee kana tokkoffaarra keenya alaabaa Ameerikaadhaa qabu kana ammoo kana asirratti lammaffaa kanarratti dhoofnee ni hojjetamoo hin hojjetu kan jedhamu waliin ilaalla. Kanuma reefuuti sa'aatiillee kanuma reefuuti jechuudha. Amma reefu akka hin dalagne argitanii jirtan warreen ammoo gara TikTok kijibuu baay'ata. Tanaaf irra guddaa komentii isaanii kijiba jetti. Amma ni hojjetamoo hin hojjetu miidiyaan keessan jaalatamaan kun amma dhaabbatee jira. Amma miidiyaan keessan jaalatamaan kun hin hojjetu. Wanni hin hojjenne maali? Daataan banaa jira.
appilikeeshinii qofaa cufaa jira. Appilikeeshinii kana bannee ni hojjetu moo hin hojjetu connect goone halaallu. Okay. Ni argitaniimi warreen sammuu qabu ni argitan. Warreen ammoo sammuu isaanii rakkina qabu hijibatti fudhatan waan ta'eef warreen irraa fayyadamuu feetan obboleettii jira nuti waan sobaatti akka gadi lakkifnu yooniif gadi lakkifnillee eega nuti gadi lakkifnee guyyaa tokkotti fayyadamee booda dhaabbata. Nutis waan kanatti fayyadamna. Kanaaf isa kana hordofna. Waan hordofnu immoo gad isiniif lakkifna. Kanaafuu mee amma duuba deebinee TikTok irratti hojjetan haalaan akka hojjechaa jiru ni argitan jechuudha. Dhibbatti hojjechaa jira. Hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoo tana hogguu dhageeffattanii irraa fayyadamtan share walii godhuu hin dadhabina. Garuu liinkii creation box jala isiniif kaaya. Yooniif achi kan dadhabdan taate Telegram kiyya achi qabatanii dhuftanii as jala argachuu ni dandeessan. Liinkiin isaa kallattiidhaan kan isiniif isa sirriidhaa isiniif buusu isa kana hubadhaa isin jechaadha. Barnoota biraatiin hamma walitti deebinuu nagayaan naaf tura.